Galatuma. Asham malaman isaanii xinnaa guddaa jaarsaaf jaartii kabajamtoota daawwattoota televezyiina faana. Kun Riittaa Shoodha. Arras keessummaa jabaate tokko isiniif affeeree jira. Hayyuu seenaa akkasumas qabsaa'aa aartiin Oromoo sadarkaa irra ga'e kanarratti akka ga'u shoora olaanaa taphatee jira. Artist Biraanuu Margaa warra Soddoo. Mee Bireen sirba haaraa bareedaa kan cidhaate tokko dookumantarii kan fakkaatu hojjechaa jira. Waa'ee isaa fi waa'ee kilipiiwwan gidduutti hojjetee haasa'uudhaaf Riittaa Shoo beellama qabannee jira. Gama ogummaa daayirektingiitiin Faayisaa Addunyaa kaameraaf sagaleen immoo Riittaa qopheessaaf dhiyeessaa Riittaa Taaddalaati. Ispoonsarrii uffata kiyyaa magaalaa Adaamaatti kan argamu Abbukkii Pirootokool guddaan galateeffadhaani. Ceesiftuu booda gaafa walitti deebinu Biraanuu Margaa waliin Riittaa Shoo irratti ni eega. Nafana bu'a. Hayyee kabajamtoota daawwattoota kennaa ceesiftuu booda walitti deebinee jirra. Kan isin daawwachaa jirtan Riittaa Shoo televezyiina faanaatiin ceesiftuu booda walitti deebinee jirra. Keessummaan kiyya har'aa hayyuu seenaa qabsaa akkasumas aartii Oromoo sadarkaa amma ga'e kanarratti akka ga'u weellistoota shoora olaanaa taphatan keessaa isa tokko. Biraanuu Margaa. Biree baga nagaan naa dhufte. Baga nagaan na eegde. Cheersii haa jennu. Ayyee Biree akka ati dhuftu piroodisara kiyyaaf himee gaaffilee muraasa asirratti naa tarreessee jira. Isa bu'uura godhachuudhaan bifa gaaffiif deebii akkasumas gaaffilee filannoo kallattii garaagaraatiin gaaffiiwwan siif dhiyeessaa. Bakka ibsa na barbaachisutti ibsa naa kennaa turtii bareedaa waliin taasifna. Piroodisarri kiyya akka gaaffii jalqabaatti kan naa kaa'e Biraanuu Margaan gara uummataatti kan dhufe yookaan sirriitti uummatichi kan isa beeken sirba isaa eelaalaa ka jedhuuni jedha. Dhugaadhaa baasoodha. Dhugaadha. Sirriidha. Eelaalaan jamana isaatti qulqullinaanis waraabbiidhaanis waan bareedaadha. Haalli itti dhufeellee bareeda. Achirratti wanti adda ta'e tokko ilaalchi moodeelingii jedhamu kun badaa baratamaan ture. Yeroos Abaabotu artistii teenya jaalatamtuu ishiidha aaktingii kan hojjette. Aboo wajjin eessatti wal bartanii aayidiyaadhuma yaaduma daayirektingii dubartii bareedduu akkas ka'anii kanatti hojjechuudhaaf maaltu si kakaasee artist Abaaboo kaafne bareedduu ajaa'ibaati jamana san. Ammallee bareedduudha. Ishiin sin dhaga'ini. Dhaga'ini. Abuun dhaga'ini. Waa'ee sirba sanii waa tokko natti himee. Soddootti si argeera anuu si jaaladheera laala'oo laalaa eelaalaa laala'oo laalaa eelaalaa maaliif of bubbutta eelaalaa jalalli qiixxuma eelaalaa mucaa warraa Soddoo eelaalaa tuulamticha hanuma ilma daadhii tuulamaa jechuudha. Uummata kanaaf uummata Soddoo kana bakka buutee walgahii guddaa irratti hirmaattee eessaa dhufte gaafa jedhamtu Soddoo akka bakka buutee gaafa dubbattu Guraageen nu keessaa maal godha jedhee namni jabaa tokkos itti dubbatee aarii guddaa keessaa akkasii gashee dhaga'een jira. Hubannoo dhumti Soddoon kun Oromummaa isaa wajjin wal qabate Oromoon akka biyyaatti jiru hubannoo gahaa qabaa? Yeroo tokko mirga ummatootaa warra kabachiisu namoota mirga ummatootaa kabachiisuu danda'an jedhanii kutaalee Oromoo hundaa'u namoota walitti qabanii nama sadi gidduu sanitti akka argamu taasifamnee ture. Jalqaba sagantaan sun jalqaba sadarkaa barnoota keetii eessaa akka dhufte kana himaa turte. Sadarkaa tartiiba 8ffaa gubbaarratti na qaqqabee ani eebelu jedhee dubbachuu waan hin barbaanne fi ka'een ani kanan dhufee sadarkaan barnoota kiyyaa kanan dhufee sadan Soddootii Soddoo bakka bu'ee dhufee jennaan dhaabi naan jedhe namni wayii maali jennaan Guraageen maal nu keessaa qabdii nu bira dhuftee naan jedhe. Oromummaan isaanii jalaa mulqamee ture zaasanitti sirra san keessatti dhugaa dubbannu waan ta'eef. Rakkina jiru keessatti argite amma biyya Oromoo kana keessatti rakkina guddaa kan qabu Walloo fi Soddoo. Sure. Soddoo ilma daachii tuulamaa odaa gurraacha boorana Oromoo ta'uusaa warri hin beekne Soddoo jedhan moggaasa maqaa biraa taargaa hin jirre namatti laxxafanii. Soddoon keenya ta'uusaa odeeffannoo kan hubannoo wal qixa ta'an jireetti adda? Hin jiru waan hin beekan. Guraagee wajjin wal qabsiisuun kun hin jira. Anuman dubbadhees kanaaf maal sitti fakkaate? Namni sun nama guddaadha, nama kabajamaadha. Guraageen maal nu keessaa qabdii dhuftanii isin gaafa naan jedhu
Omaan jenne namni sun nama guddaadha sadarkaa kiyyaa nama sanitti nama dubbadhu miti. Ani garuu immoo aariin ofirraa qaba. Tokkoffaa naannoon Sooddoo handhuura Oromoo ta'uu ishii biyya Oromoo ta'uu ishii otoon gara aartiitti dhufuun dura qabsoo guddaa taasifneen namoota maqaan isaanii yeroo ammaa waamamanii fi bebbeekamoo warra ta'an wajjiniin naannoo Sooddoo gara naannoo Oromiyaatti kan deebise tokko keessaa anadha. Guddaa galatoomne. Seenaa kan nan kaasee een ture. Kanaaf ani soosan gaafa inni maal gootu jedhee yoggaa naa dhufuni onna biraa uumaan dubbanne. Ani Oromummaa kiyyaaf waraqaa eenyummaas irraa fudhachuuf miti hafe. Atis immoo waraqaa eenyummaa nama dandeessee naa kennu miti. Haa ta'u malee jedhee waan tokkoon itti dubbadhe amma bakkee kana miidiyaa kanarratti kaasuu hin danda'u. Haa ta'u malee walitti himna wayyanne walitti himna. Nuti ilmaan Oromootii dhiigatu nu fide. Lammii keenya barbaada dhufne malee waraqaa eenyumarraa fudhachuu hin barbaadnu. Atis nama kennuu miti, anis nama fudhuu miti. Kana walii galle. Waa'ee mucoo sanii ni miti. Mucoon jaaladhee sanii maaliif of buutta maaliif na diddidda jechuu kiyyaa moti. Ani ichittiin sun karaa kiyya keessa jirti garuu kamiinan ibsuu qaba. Abaaboodhaan ibsuu qaba dubartii. Dubartiidhaan fakkeessite. Sirboonni kee baay'inaan jaalalaaf yookaan dubartiidhaaf kan sirbaman fakkaatanii garuu kallattii garaagaraatti sirboota hiikamanidha. Akka aartiitti ammoo waan akkasii kun baay'ee ni gorfama. Mee moodeelingii waan jedhamu suni yeroo sanitti badaa hin baramne. Akkamitti si dhufe abaaboo moodeelii gootee sirba sarratti fayyee akka mul'attu gochuu keessatti? Abaaboo Warqinaa jechuun jalqaba duraa anaan dursitee isiin nama aartii keessa jirudha. Diraamaa keessa hojjetti. Wanta adda addaa reediyoo, televezyiinii waan adda addaa keessatti hojjetti. Baay'ee nama cimtuudhaan waan akkanumatti garaa kee keessa wanta jiru hundumaa hin beekti. Nuti immoo yoo san baandii Sagalan Booranaa dhaabnee baandii Sagalan Booranaa san abaaboon waliin hojjetti turte. Abaaboo Warqinaa fi Hawwii Haayiluu ijoollee nuti baay'ee kabaja guddaa kenninuuf keessaa ijoollee kana nu wajjiniin hojjetu. Kana keessaa amma nama hin beekne tokko dhaqee barbaadurra abaaboon waliin hojjette. Abuun bareedinni sun ammallee akkuma jirutti jira. Na caalteeree laata. Baay'ee bareeda. Kan biraa kanan sirbuma ilaalaa kanarratti waan dhaga'e konkolaataan suni jamana sanitti konkolaataa baay'ee tokko miidhagaa fi yerootti jira kan jedhamudha. Konkolaataan sun kan kabajamoo pirezidaantii duraanii kan Girmaa Walda Giyoorgis akka ta'edha kan dubbatamu moo konkolaataan sun keetuma? Kan kooti yoon jedhe maali? Maal abbaashii? Konkolaataan sun kobraadha. Kobraan immoo yeroo san faashinii ajaa'ibaati. Atileetii jaalatamaa fi beekamaa biyya addunyaa keessatti beekamee yeroo san biyya keenyas maqaa waamsise atileet Warquu Biqilaa. Konkolaataa inni biyya alaatii badhaafamee qabatee dhufe san akkuma sirba seenaa qabeessa ta'e irratti kiliipidhaan mul'ate. Inni illee irratti hirmaateera. Argeera. Baqqalaa Abdii kan akka Girmaa Kumalaa namoota hedduutu ijoollee jajjaboo ciccimoota irratti hirmaate. Aadaan sun immoo aadaa xiiqiis of keessaa qabna. Ani waan kanas jedhameera. Lammata immoo Sooddoo ilma daaciitu lama ta'u. Amma sirbi sun ana qofa miti kan beeksise. Aanoliiwwan keenya hundumaayyuu beeksiseera. Fakkeenyaaf aanaa Sadan Sooddoo, aanaa Sooddoo Daacii, aanaa Qarsaa Maallimaa, aanaa Tolee, aanaa Bachoo, aanaa Walisoo gara tokkoon. Aanaa Bu'iillee nuti amma waan garuma feetee yoo deemte namni gara sanii ba'anii warra Sooddoo jedhamu. Warra Sooddoo kan jedhame garuu itti eenyuun taargaa itti laxxafne moti dhugaama jirutu warra Sooddooti. Guddaa galatoomne. Ani akkanatti sirba seenaa qabeessa ta'ee fi mirga eenyummaa Oromummaa utubuu kana hojjechuun carraa yaada. Baay'ee maal sitti fakkaate amma sirba kana keessatti namoonni hunduu anana caala hojjetanis hin jiru. Sirbin ani itti hojjedhuu fi kan namoonni biraa itti hojjetan adda. Shubbisa gubbaa irratti. Asuma irratti wal qabsiifnee akka haafnu ta'e sochii dhumti sirba aadaa Sooddoo saba Guraagee waliin haalli itti wal makatu hin jira. Kana shubbistoonni illee dogoggoraa tokko tokko gaafa hojjetanii ni agarra. Qindeessitoonni illee xiqqooshii riitimii isaa yookaan rukuttaa isaa adda baasu irratti qindeessitoonni hunduu ni beeku jedhee yaadu. Tokko moo garaagarummaan qaba kana jalqaba irratti osoo beekne bareeda. Riitimiin illee adda.
riitimiin sirba sooddoo sirba afaan Oromoo sooddoo irratti hojjennu riitimii shawaati. Maal ammasitti fakkaate numa warri muuziqaa hojjennu kun numatu rakkina qaba mataa keenya. Sirba sooddoo deemee seena malee. Sirba walloo yoo akkaataan sirba walloo itti rukutamuu hin beektan argita jechuudha. Sirba Gojaam, Gondar kana wajjin wal qabsiiftee hoo dhiyeessite aadaan sun sirrii miti jechuudha. Garuu nuti jarreen kana siin jibbinaa jechuu keenya aadaan sun bakka wallaaluu qabu. Of danda'ee taa'uu qaqqabu. Keenya sirbi Oromoo sooddoo shubbisni isaas shubbisa shawaati. Utaalchi isaas utaalcha shawaati. Riitimiin isaa riitimii shawaati. Kanaan deema amma namoonni yeroo baay'ee waanuma teemboo sana wanni jedhee waan tokko rukutuu uummanni kana itti fakkaatan kan fakkaatus jira. Namoonni baay'een immoo hubannoo qabani. Hubannoo sana immoo amma dandeenyutti abbaatu of beeksisa. Biyya sanillee dhaqanii akka daawwatan taasisu biyya safuu qabdu, biyya uumaa qabdu, biyya uumama qabdu, biyya jaarsa qabdu, biyya quxisuun hangafa kabaju, hangafni quxisuu kabaju. Maal akka ta'e naannoo sana warri galee ilaale argeen. Namoonni baay'een namoonni hedduu namoonni gurguddoon galanii ilaalaniiru arganiiru. Atis galtee ilaalteetta yoo raayisa malee gaafa hojjennu fardeen aduu san baate fardeen sana ni baha jedhee miti nan baate aadaa isaanii kabajuudhaaf kabajaanaaf qabanii fi aadaa isaa kajaa'ibaa kana kunuunfachaa jiru. Baay'ee seensitiiviidha. Arjent ta'eetuma aadaa isaa cidharratti illee akkuma sirna kaanitti aadaa isaa eeggateeti kan wanta kaan gammaatti wanta hin makamne beektaa addatti tarii duraan akkaataa keessa jiran suni of eeggannoodhaan fuuldura isaanii akka eeggachaa deeman isaan taasisee jireenya yaada. Akka ajaa'ibaatti eeggatu aadaa isaanii. Maal sitti fakkaate? Namoonni warri abbootii seenaa qaban biyyootii kanaaf wareegama guddaa lubbuu kan falanii kan jiraatan an turan akkuma biyya Itoophiyaa kana akkuma biyya Afrikaa kana irratti maqaa gurguddoolee warri qaban hunduu amma olaalte sooddoo jennaan Guraageedha jedhu. Guraageedha. Amma fakkeenyaaf Baalchaa Abbaan Absoo Oromoodha jettee dhageessee beektaa? Gabra Maariyaam Gaarii Godaanaa, Baqqala Wayyaa Obsee, Bayyana Guddataa, Mardaasaa Gadaa, Garasuu Dhukii, Abbaa Booraa. Amma jarreen kun Oromoodha jettee namni himaniif hin jiru. Difiniin sooddoo. Sooddoo yoo ta'e Guraageedha jedhaniitu. Sooddoo immoo matuma isaatiin maqaa qaba. Waan maqaas qabuuf lafa isaas maquma isaatiin moggaase. Isas maqaan isaa sooddoo lafa isaas eeriyaa inni jiraatu guutumaaf guututti maqaa isaatiin moggaafame. Biree seenaa irratti iyyaafadhee jira. Normaalii umurii kee baay'ee isaa dhimmuma aartii Oromoo fi aadaa duudhaa Oromoo keessumattuu naannoo Sooddoo jiru kanatti leecalloo guddaa akka taate namoonni kitaaba barreessuu barbaadan fiilmii hojjechuu barbaadan carraadhuma kanaan waan beeku ni jira waan ta'eef Biraanuu sirriitti dubbisa. Sagantaa kiyya daqiiqaa 30 kana keessatti waan gadi fageenya kaasuu hin dandeenyu waa'eedhuma sirbootaa hojjennu kana raaflii gubbaa taphanna waan ta'eef mee sirba eelaalaa kana affeerreetii boqonnaa fudhatanii daawwattoonni keenya illee walitti adeemina. Kabajamtoota daawwattoota kennaa sirba Biraanuu Margaa eelaalaa daawwadhaatii dubatti deebinee xiqqoo ishii yaadannee walitti adeemina. Kabajamtoota daawwattoota kennaa sirbichaan bohaartanii walitti deebinee jirra. Biraanuu Margaa waliin jirra. Biree afaan saba tokkorraa gara saba biraatitti haalli itti wal liqeeffatanii itti fayyadamuun kun inuma jiraata. Yoo raaqsan malee sirba afaan saba Guraagee keessattis warra isa malee akkas xiqqoo ishii afaanicha akkas naannee hin dhaga'ama moo? Yoo warraaqsan malee kan jedhamu sirba. Sirbi kun mee afaanuma kamittuu hiiki? Yoo raa'isa malee dhuun garuu isaan. Yoo raa'isa malee. Irra utaalu. Yoo warraaqsan maleedha fardi. Fardi kun sirba. Eeboo laalaan gootichaaf sirbama. Namichi kun dhaqee waraanee gale moo kijiba geerara. Yoo kijibee waraanee gale eeboo dhiiga qaba. Laalaa eeboo laalaa kan jedhamu kan gootichaaf sirbamu eeboo laalaan sirba gootaa sirbamu. Yoo warraaqsan maleen immoo fardaaf sirbama. Akkamitti sitti fakkaate? Farda hootu tuttuqxe malee ogummaan isaa maal akka ta'e hin deemamoo, hin utaalamoo, hin kaatamoo. Fardi ari'ee qaqqabaa eessa jalaa ba'a. Fardaaf sirbamu yoo warraaqsan malee. Akkuma konkolaataa bituu keetiin dura cheekii makaarikii cheekii gochisiiftu fardallee. Farda amala isaa kaaftaa, hin utaalchiftaa, hin kaachiftaa, hin fiigdaa. Gogsii
Waa hunda achumatti beekte Kana jechuudha. achumatti barta farda akkasitti. Fardi laalee maqaa guddaa qaba. Gootonni kan ittiin beekaman yoo fardi ka'u shoolee yookaan goraadeetu ka'a. Yoo goraadeen ka'u eebootu ka'a. Yoo eeboon ka'u goota ka'a. Jarri kun addaan ba'anii ani ilaalaman itti besii galee. Jarri kun yoo raayisa malee farda tuttuqxee ilaalta. Gara tokkoon immoo yoo ilaalta. Hojii tokko hojjechuudhaaf warraaqsa si barbaachisa. Qabsoo tokko hojjechuudhaaf warraaqsa si barbaachisa. Gara diinagdeetti dhufuudhaaf warraaquu qabda. Socho'uu qabda. Yoo warraaqsan malee calma jedhanii muganii hin ta'u. Wanti hundi warraaqsan malee hin ta'u. Warraaqsan malee hin ta'u. Biree fardi guutuu uummata Oromoo biratti kabaja guddaa akka qabu hin beekama. Uummanni Sooddoo kun fardaaf kabajaaf jaalala guddaa akka qabu nan beeka. Fardi roorroo miti kan hunduu yaabbatu hin jetta sirba kee keessatti. Fardi naannoo keenya akka ilmootti ilaalama. Kunuunsa addaa jira. Kunuunsa addaa qaba. Fardi erga fardi beekame taanaan Sooddoon fardaaf garbuu kennaafi. Oromoon immoo bakka jirutti hundumaa kan biyya xaafii soo ta'e xaafii kennaafi biyya garbuu soo ta'e garbuu kennaafi ilmoo isaatirraa adda baasee ilaalu sirriitti in dhiqaa mi'a isaa eegafi faaya isaa eegafi nafa isaa sirriitti eegafi hojii isaa sirriitti akka agarsiisu taasisaa Oromoon farda isaa ilmoo isaatirraa adda baasee ilaalu. Maqaan fardaa gargari daalee bulloo shaashoo daamaa akkasiin jira. Tarii bifa isaa wajjin wal qabatee fardi abbaa qaba. Fakkeenyaaf fardi shaashoon gootaaf fardi shaanqoon ayyaantuuf fardi daaleen mootiidhaaf waa akkasiin jira. Sirboota amma argaa jirru tokko tokko fardoon tokko tokko addatti namaaf gaafa kennaman argaa jirra. Fardeen maal sitti fakkaate farda kun eebeluuf haa ta'u kun eebeluuf haa ta'u kun eebeluuf haa ta'u jedhee seera Oromoo keessatti wanti mirkanaa'ee taa'ee hin jiru hoo jiraatellee ani hin beeku. Ani fakkeenyaaf shaashoo nan qaba manaa jechuudha. Daamaa nan qaba. Utuun ilmoo qabaachuu baadhee farda kiyya yeroo hunda wayyaa abbadhee deemullee abbaa shaashoo yookaan abbaa daamaa naan jedhu. Maqaadhaan illee hin waamama Oromoon sii galee. Ati filannoo keeti malee. Asumarratti waa mudannoo tokko sitti himaa. Salaalee naannoo Jiddaa kanatti gurgurtaan gaangee farda harree waa akkasii akkasuma baay'ee beekamaadha. Sabaaf sablammoonni garaagaraa achi dhufaniin hin bitu. Fardeen nama tokko afaan Oromoo hin danda'u garuu kan bitu Oromoo kanarraa. Iskisima yaadni Jawaar faras sintu namatti tola. Bulloon. Kan biraa sirba gara boodaa baafte tokko soorettii to'edha fakkaata. Damma maaloo mintuqsiisini maal jettaa sila? Dhoowwadhu abbaa qaba jedhiitii dammi sululaa suni kan koote. Maayini? Gara biraatitti fudhatinaati. Hin fudhate? Damma sulula keessaa muranii. Nama waan masii harka jiru kana kuni kana jettee dubbattu irra onni jetta. Soogoof sorgoodhaan yookaan waan tokkoon akka ibsamu. Uummanni immoo hin beeka waan kana. Amma fakkeenyaaf nama baay'een na gaafata. Ijoollee baay'eetu na gaafata. Keessattuu mucaan poolisiin takka fa'aa hogganaa argitu. Dhoowwadhu abbaa qaba jedhiitii dammi sululaa suni kan kooti jette. Sirboota afur shan keessatti dubartii jaalatte gara Sooddootitti si qabadheeteen galaa jetta. Tokkotu maaloo biraanuu kun dubartoota gara Sooddootti guuree nu harkaa fite. Ambatti si galchee. Ani namuu dubartii namaas ijoollee namaas fudhadheen galu kan jaalatan yoo ta'e fudhataniituma galu rakkina hin qabu. Haa ta'u malee Oromoon guutuu Oromoon bal'aan qa'eesaa habaruu jechuudha. Gaafiin itti aanee jiru sirboota Biraanuu Margaa hunda keessatti bifa jedhamuun kan hin dhabamne A fardaa B uffata guutuu yookaan suufiidha. C hawaasa waliin shubbisuudha. D walaloo fi yeedaloo hawaasicharraa fudhatanii fooyyessuudha. E hunduu. Hundumaa jedhe. Addatti bireen sirboota hojjettu baay'ee isaanii sirboota aadaa kana bakka sirbichi bu'uurri isaatti argametti naannoodhuma sanitti haga barbaadee fagaatu deemuudhaan hojjetta. Kanaaf ammoo dhugaan sirba kee keessatti kiliippii kee keessatti hin dhaga'ama. Hawaasichi illee gaafa si wajjin taphatu gaafa hirmaatu kiliippii saniif jaalala guddaa ni qabaatee yaada. Waan ani hojjedhu keessatti tokkoffaa an uummata keessa jiru sani kanan ani baasee hojjedhu. Yeedaloo fi walaloo nan fooyyessa. Akka an uummata keessa jiru san immoo akka hin banne
walaloos taanaan yeedaloos xiqqoo nan itti fakkeessa. Good. Garuu uumeetan hojjedhaan uumeetan kanan hojjedhu. Ilaalaan ammoo bara abbaa kiyyaa osoo hin ta'in bara akaakayyuu kiyyaas sirbamaa kan turedha. Isa sanan kun wallaalameedha fideetan ol kaa'e. Fakkeenyaaf sirba sanii wajjiniin kan bahe roobee tole annaa boona kaloo deenna jettee jabbilii looniin. Maaliifin jabbileen dheeduu jaalatti jabbileen hodhuu jaalatti gannas boonas kaloo dheennaa jetti ijoollee. Daa'imtis immoo fidaa malee hodhaa jechuun beektu. Waan kana fakkaatu uummata keessa kan jiru yaadureessa koo arge gaafan kana yaadureessa koo jedhee jalqaba dura Iluu Abbaa Booraa magaalaa Mattuuti televezyiin qaxxitaa dabarsu. Ijoolleen magaalaa Arbuu Culullee jiran ijoollee madhalataa isaa soddoo waan ta'an magaalaa keessa kaatanii sirbaa oolaniit galgalaan bilbilaniit maali ati yaadureessa koo malee yaayyeessa koo jettee hin beektu. Anan ooltu ijeessa wajjinii ani yaayyeessa koo jedheera warrummaa televezyiiniitu yaadureessa koo jedhee waraabeen jedhee. Yoo warraaqsan malee affeerree boqonnaa fudhannee marsaa lammaffaa gaaffilee xiinsammuu kan immoo gaaffilee suuraa abstract picturesidhaan walitti deebina. Kabajamtoota daawwattoota kennaa sirba Biraanuu Margaa yoo warraaqsan malee daawwadhaatii walitti deebina. Ayyi daawwattoota kennaa yoo warraaqsan malee daawwattanii walitti deebinee jirra marsaa lammaffaa abstract pictures suuraawwan dhokatoo bireen waa ilaalee dafee hubachuu irratti maal fakkaata kan jedhu qoruuf deemna biree qophiidha. Qophaa'eera. Ayyee kanarratti suuraalee hiikaa qaban 3 gaafatamta. Kompiitar. Jaartidha. Jaartii dafii. Jaartii mannatti mul'ate. Daa'ima qabattee kan teettu hin jirti. Naannoo afaanii jalatti appiliitu jira. Naannoo funyaan jaartii daa'ima xiqqaatu jira. Ijji ishee haadha daa'ima qabatte santu jira jechaadha. 25 argatteetta kanarratti. Suuraa itti aanee jiru kanarratti 2 gaafatamtaa. Kompiitar. Jaarsa. 1. Saantima. 2. Ambira dafii. Sigaaraa warra tuutuun jira. Ayyee qayaatiif argatteetta. Ija bitaa jaarsichaa qabee sigaaraa dachaasee afaan jaarsaa keessa kaa'aa jirti. Naannoo ija mirgaa immoo saantima jira. Gubbaarratti illee ilaalimee dubartii cifte argite mataa namichaa. Dubartiitu ciisee jira. Daqiiqa natti naa kennite sakandii xiqqoodha. Suuraa itti aanu asirratti 3 kompiitar. Dubartiidha. 1. Dhiira. Dhiirri jira. Dhiirichi maal godha? Maal godha taa'eera? Parsantii 50 sii kenna. Dhiirichi bees gitaarii kana taphata. Gitaarii ni mul'atti. Dhiirichi bees gitaarii. 175 argatteetta. Suuraa isa xumuraa asirratti 3 gaafatamta. Kompiitar. Dubartiidha. 1. Saree yookaan adurree. 2. Adurreetti maal? Baay'ee bareeda biree. Dandeettii waa ilaaltii hubachuu keetii bareeda. Kabajamtoota daawwattoota kennaa ceesiftuu booda gaafa walitti deebinu marsaa isa xumuraa gaaffilee xiinsammuutiin walitti deebina. Hayyee kabajamtoota daawwattoota kennaa ceesiftuu booda walitti deebinee jirra. Kan isin daawwachaa jirtan Riittaa Shoo televezyiina faanaatiin. Mee gara iddoo gaaffii gaditti deemi biree. Gaaffiin inni jalqabaa gochoota si gammachiisan 3 naa barreessi. Lammaffaa bineensota manaa jaalattu keessaa 3 naa barreessi. Itti aanee kan jiru nyaata baay'inaan jaalattu keessaa yoo xiqqaate 3. Gootota keessaa nama 2 yookaan 3. Gootota. Gootota durii kan lubbuudhaan darban. Deebii kee garas dhufuudhaan walan madaalchisee jechuudha. Waan hiriyoonni kee fi maatiin kee natti himan waliin.
jalqaba irratti wantoota si gammachiisan sadii sirbuu yaabbii fardaa fi jireenya hawaasummaa irratti hirmaachuudha. Maal deebiste? Seenaa, safuu, waan gaarii hojjechuu. Lama argatteetta lama siifan kenna. Yaabbii fardaa san dhabdee. Lammaffaa irratti hoo bineensota manaa jaalattu keessaa kan jedhu asitti farda, sa'aa fi sareetu jira. Sareen jira, adurreen itti dabale, fardis jiraas. Adurree, saree, farda jedhe. Lama argattee jechuudha. Bravo. Sadaffaa irrattu nyaata jaalattu. Kitfoo, foon dheedhii fi caccabsaatu jiraas. Cuukkoo, kitfoo, caccabsaa. Lama argattee. Gaabii xumuraa Hayilamaariyaam gaarii fi baqqee wayyaatu jira fi garasu. Baqqala Baalchaa Saafoo, Baqqala Wayyaa, Garasuu Dhuki. Lama asirraa eessa? Parsantii 80 argatteetta. Biraaf iddoo keetitti taa'ee. Baay'ee bareedaadha. Akka waliigalaatti maatiin kee fi hiriyoottan kee akkasumas waa'ee keetii namoonni odeeffannoo irraa funaannee fi haati sirriitti wal beektanii guddaa galatoomi siin jedhamee dhumarratti maal hojjechaa jirtaa nama galateeffatu ergaa dhaamtoo jiraati carraasii laalla. Gama kiyyaan guddaa galatoomi. Hojiin amma hojjechaa jiru waa'ee seena fuudhaa fi heerumaa gubbaarratti safuun badaa jira. Butiin baay'achaa jira. Butiin deebi'ee moo? Butii baay'ee deebi'ee baay'achaa jira. Butiin illee otoo hin ta'in amma yeroo ammaa kana ijoolleen wal qabatteet galti. Abbaan na jalaa bute jedhee mana poolisii deema. Gaafa dhufanitti ijoolleen innis nan bunnee seerumaa walitti galle maaliifin akka horiitti dhaabdee gabaa baaftee na gurgurte waan ta'eef ani immoo ilmoon gurguranii. Kanaafanii isa jaaladhee wajjin hin deemire jedhe. Lammata bu'a koorra dhaabbattu, qa'ee koon dhaabbattu, mana koo qa'ee kiyyan geessu jedha. Abbaanis haatis akkan haala kanaa walirraa fagaachaa dhufanii. Abbootii gadaatis jaarsoliis dargaggoo wajjinis wajjiniin mari'adheen sirni 8 duratti birrii 36 fi marga kennan har'a 40,35 akkana gale. Miizeen dur nama 3 yookaan nama 4 yoo baay'ate nama 5 har'a nama 20 oliidha. Maalinni kun immoo jette horii san kanfaluu waan hin dandeenyeef namichi fuudhu kanfaluu waan hin dandeenyeef jara sanirraa 500 300 walitti guuranii kanfaltii san kanfalu. Haa kanfalamullee malee immoo mucoon heerumtee gaafa dhuftee manatti galtu gurbaa waan itti bulchuu hin qabu, waan nyaattu hin qabu, waliiku. Aadatu badaa deeme, safuutu badaa deeme. Kana gubbaarratti sirba hojjedheera. Qaadhima filachuu nafee akka ishee taa'e. Nama galateeffattoo jiraate. Ani uummata Oromoo hundumaayyuu nan galateeffadha maaliifin ani nan dhiyaadhee malee beekamtiin argadhas jedhee dhiyaadheen beeku. Waan na keessa jiru waan uummata keessa jiru ifatti akka taasisaayyuu kabajni uummatni Oromoo naaf qabus kabajni ani uummata Oromootiif qabu guddaadha. Ani ebeloo jedhee addaan baasuu uummata Oromoo hundaayyuu artistoota keenyaan aartii Oromoo calaqqisiisan hundaayyuu warra gaazexeessitoota waan akkanaa seenaa safuu waan akkanaa dabarsan hundaayyuu sus dabalatee jechuudha. Galata guddaa qabdu baay'een isin jaaladha naa galatoomaa naa jiraadha ulfina guddaa argadha. Ayyee guddaa galatoomne. Kabajamtoota daawwattoota keenya walisaa jaalatamaa Biraanuu Margaa waliin turtii Rittaa Shurracha taasifne kana fakkaata. Torban keessummaa kabiraa taphoota babbareedoo kanneen birootiin walitti deebina. Gama daayirektingiitiin Faayisaa Addunyaa kaameraaf sagalee Nimoonaa Rittaa qopheessaaf dhiyeessaa Rittaa Taaddalaati. Ispoonsarri uffata keenyaa magaalaa Adaamaa gamoo Ooliyaar jalatti kan argamu Abbukkii Pirootokool guddaa galateeffannaani. Haga torbanii horaanaa bulaa.